akkatti dubbatu dhabe gaafa makiinaa Sumayyaan biraa fuutee raawwattee ta'u makiinaa kaafattee deemtu sana dubbachuu dadhabee miti. Odoo mucaan kun nama afaan isaa beeku nama sirriitti yeroo inni dubbatu isa dhageettu taate callisee ta'u itti kennee hissimin jedhuun jechuudha. Waan jedhuu ni qabu waan dubbatu ni dubbata. Dubbatee ture garuu inni baafatuu hin dandeenye akka garaasaa keessatti jechuudha. Akka dubbatuu barbaade sanatti dubbatee baafatuu hin dandeenye akka viidiyoo dhumarraa argitanitti. So ammas immooyyuu dhaqee intalitti kanatti niin dubbadha gaafa jedhee akka garaasaa dubbadhu isa jedhu sanatti arrabni isaa dubbatee fi baafatuu hin danda'u. Sababa kanaaf afaan qabatee sababa kanaaf waan dubbatu dhabee sababa kanaaf obboleessi isaa osoo akkasittiin achiis immoo niitittiin kun hidhattee jireenya obboleessa isaa jeeqaa jirtu waan dubbatu dhabee callisee kanaaf jechuudha. Sababni immoo intalittii sana fidee inni intala faana haasa'ee fi amma tokko amma ani dubbachuu dadhabe sana isiin dubbattee ifa gootii namaaf isiin dubbattee intalittii kana moo'atti jedhee raawwatee intala kana fidee dhufe akka yaada kan gootetti jechuudha. So maaliifin waanan irraa argeefani yaada keessa isaa jiruu fi miira Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo ani nagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a wanta akka qabadheetiin dhufe wanti nani qabadhee dhufes akkuma jalqaba koo irratti argitanii waa'ee abdii yookiin immoo waa'ee yaayyaa hoppiiti jechuudha. Namoonni baay'een irraa dubbataa turanii maaliifiin inni deemee raawwatee intalittii sana achitti dhaqee ishiin ukkaamsinii maaliif callisee ishee ilaalee achitti inni hiriyaa Saayidootii miti maaliif ishee ilaalee kan jedhanii dubbatan ni jirani jechuudha. Waan isa rakkisetu jira jechuudha. Waan isa rakkisetu jira. Ani waanan keessa kootti yaade yookiin immoo waan isarraa ilaalee natti mul'ate takka jechuudha. Namoonni baay'een keessan ilaaluu dandeessanii namoonni baay'een keessan tilmaamuu dandeessanii jechuudha. Rakkoon isaa maalidha? Maaliif dhaqee dubbachuu dadhabee? Maaliif intalittii sana dhaqee gaafatuu dadhabee? Maaliif intala sana itti ergee? Maaliif kan jettanii ofii keessanii yaaduun keessanii in ulfaatu. Rakkinni isaa maal akka ta'e jechuudha. Mucaa kana ani akkanatti fakkaatutti rakkinni isaa dubbiinumti afaaniyyuu ni rakkisa. Maal akkamitti rakkisa hojjettanii in argitu viidiyoo isaa keessatti yeroo baay'eedha. Yeroo inni afaan Amaariffaatiin dubbatu ulfaata jechuudha. Afaan keetiin alatti afaan namaa immoo yookiin afaan nama tokko yoo hin beekin takka yoo dubbachuun sitti ulfaata. Sababa kana ta'eef mucaan kun haallichi kun itti ulfaate namni kun immoo waan ofii isaatii waan inni qooqa sana beekuuf waan inni danda'e dubbachuu danda'eef nama kanarraa furmaata takka argadhaa laata jedhee raawwatee nama kana itti erginatti fakkaata. Malee yaayyaa hoppiin yookiin abdiin Saayidoodhaaf bakka guddaa qaba. Saayidoo hedduu jaallataani akka obboleessateetti kan isaan ol ilaalan akka obboleewwaniitti malee akka hiriyaatitti natti fakkaatu. Yeroo ilaaluun yeroo baay'ee obboleessa isaa natti fakkaata iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf. Obboleessa isaan si'a dhugaa rabbi. Inna rakkinni isaa kana natti fakkaata. Malee yaayyaa hoppiin Saayidoodhaaf yaaduu dadhabee miti. Intala kana dhaqee gaafachuu dadhabee miti. Immoo miimoorii sanallee dhaqee irraa fuudhuu ni danda'a ture. Garuu immoo maaliifiin odoo biyya keessa jiruyyuu Saayidooniyyuu yoom dubbate. Deemee tanaan deebi'ee gaas odoo mana kiyya ta'ee waanan dhufeef sana xumuradheetuman haasaadhee deemaan ture. Garuu mana namaa waan ta'eef kunis immoo kabaja jireenya waan ta'eef itti jiraataa jira irraa fayyadamaatiin jira. So waan sanas kabajee irratti argamuun dirqama kiyya jechuudha. So kanaafiyyuu egaa wantoota waa'ee yaayyaa hoppii irraa isinii dubbataa ture yookiin waa'ee abdii jechuudha. Namoonni baay'een keessanii beektanii akkasuma immoo namoonni baay'een keessanii qeeqa jechuun maaliif inni intalli kun isa bira jirti maaliif dhaqee morma isii qabee ayyuun eessa jirti eessa geessite miimoorii kana maaliif miimoorii sana isiirraa hin fuudhini maaliif calli jedhee isii ilaalee jettanii kan dubbattanii jirtanii akkasuma immoo kan dubbachuudhaaf illee ganaa jirtan jiraachuu dandeessan jechuudha. Yaada kana kan of keessaa qabdanii namoota baay'ee keenya keessatti yaadni baay'een ni uumama jechuudha. Yaadni baay'een ni uumama. Yaadni kuni yaa uumamoo malee immoo rakkoon nama kanaa maali? Maal rakkateeti namni kuni? Akkasuma immoo maal rakkatee nama kana fidee nama kana faana haasa'ee isa jedhu tilmaamuun nama dhibu akkuma jalqaba irratti isiniif dubbachaa ture.
Yaayyaa hubbiin yookiin immoo abdiin jechuudha nama har'a kaleessa Saidoo waliin turanii miti nama hedduu yeroo baay'ee waliin turanidha. Ani arginaan akkanumatti isaan argi jechuudha. Akkuma yeroo tokko viidiyoo isin hojjedheetiin ture waa'ee abdii kanarratti akkasuma waa'ee Saidoo fi abdii jechuudha. Saidooni ani akka obboleessa isaanitti fakkaata ta'u malee gara haadhota akkaatii waan baanatti fakkaata gaafa ni ilaalu jechuudha. Maaliifini amanamummaa hedduu takka waliif qabanii nam kamituyyuu makiinaa kan kee qulfii itti kennitee biyya biraan deemtu makiinaa kursi bira naaf haa ta'u itti amantee nama kana itti kennitee biraa deemu jechuun yaani ilaala baay'ee takka abdii yaani maal jedhama amantaa guddaa irraa qaba jechuudha. Amantaa guddaa in amana baay'ee takka amana jechuudha. Haa ta'u malee ani nama lama miidiyaa kanarraa jechuudha karaa dhuma Saidoo faadhaan kana ni baree nam lama tokko eenyudha Iyyaasuudha abdii kanadha jechuudha. Iyyaasuu fi abdii dhugaa rabbii jechuudha akka obbolaa kootiin isaan ilaala dhugaa dubbachuu jechuudha. Hedduu takka isaan jaalladha akka obbolaa kootiin isaan ilaala jechuudha. Akka obbola akka ilmootii yaa'u ton jedhe naa wayya akkan isaan jaalladhu irraa kan ka'e jechuudha. Dhugaa akka ilmootii yaa'u ton jedhe naaf wayya natti fakkaata. Ilmoo irra caalchisanii jaallatu tiree obbolaa irraa akkasii. Jechuun bakka hedduu takka amanamummaa qabanii jechuudha. Amanamummaa qabanii in amanamanii. Abdiinis makiinaa itti kennee deemaa mana isaa itti amanee deemaa. Bakka jisteen akka obboleessatti jechuudha kan inni isaaf Saidoodhaaf argamaa jiru jechuudha. Iyyaasuunis akkasuma. Iyyaasuunis waa baay'eedhaan amanamaadha. Amanamaadha jechuudha. Amanamaan nama takka waan xiqqoo irratti nama ilaalta. Waan xiqqoo irratti yoo waan xiqqoo irratti ilaaltee waan guddaallee itti amanta nama sanatti jechuudha. Kanaaf Iyyaasuun illee akkasidha jechuudha. Yeroo tokko waan tokko isinitti hima. Yeroo tokko jechuudha Iyyaasuun abdii kana pirankii godhee ture. Abdiitu mana biyyatti bitee jira beektani. Mana kana immoo Iyyaasuutu alaaftinnaa waan akkasii namni biraas alaaftinnaa kan fudhatee jiru hin jira. Amma abdiin maal jedhaanii Iyyaasuudhaanii dhaqiitii naaf ilaali mana kana namtichi silkiittan bilbilaa naa kaasaa hin jiru. Inna maaliif akka ta'e hin beeku birri kiraayii mana je'aallee naaf ergaa hin jiru. Jedhee raawwatee Iyyaasuudha bilbilee fi abdiin gara Iyyaasuutti hima. Miidiyaa irraa dhagahuun keessaan iloolu waan kana jechuudha. Ani yeroo sana laavii isaaniin hordofaa ture. Jedheen achiin Iyyaasuun shiratti fide beektani. Iyyaasuun tun hin danda'amu bara Iyyaasuun kun. Shiratti fidee maal godhaa amma deebisee gaafa inni akkana jiru xiqqoo guyyaa xiqqoo wayii bulee raawwatee namicha wajjiniin garuu inni dhaqee walitti haasa'eetii maallaqa je'aallee namtichi Iyyaasuutti kenneefii jira. Waan hundumaayyuu isaan sirreessanii jiru jechuudha. Achi nama maal godhaa Iyyaasuun dhaqee wanta hunda erga sirreessee ka'een booda abdiidhaa dawwalee fi ara namichi intini abdii akkamii waraqaa waan hundumaa guuttattee qabdaa kaarta bilaaniin wanti hundinuu maqaa keetiin jira ara maqaa kootiin jira kunoo maqaa kootiin jira maal bakka qibitiisa godhee jechuudha. Achi sana booddee laala namicha akkana jedheera kaarta bilaaniin maqaa isaatiin jira wanti hundinuu gibira maqaa isaatiin itti gabbaree jira maqaa isaan natti argisiisaa jira namichi manni kan kooti jechaa jira. Akkamitti jedhe ka amma kanan dhufa jedhee abdii kee maraadhu kolfee du'e dhugaa rabbii gaafatana jechuudha. Innaa biraankii jedheeni bakka achiin biraankii ta'e jechuudha. So baay'ee hedduu takka na bohaarsanii ijoolleen kun jechuudha. Hedduu takka isaan jaalladhaani. Inni immoo waliif amanamanii jechuudha. Garaa qulqulluu waliif qabanii namni akkanaa osoo baay'ate namatti tola jechuudha. So nuti amma har'a guyyaa takka guyyaa lama sooshaal miidiyaa kanarratti nama argine jecha baay'ee namaan jechuu dandeenya. Maqaa baay'ee irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Garuu immoo akkasitti miti. Akkasitti miti jechuudha. Gadi fageessitee nama sana faana deemtee hordoftee bakka bu'aa ba'ii nama sanaa baay'istee yoo argitee jettee nama sana keessa keetti fudhatta jechuudha. Keessa keetti fudhatta dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollee kana akka bulaa kan kooti yookiin akka ilmoo kiyyaatittiin isaan jaalladha jechuu barbaade tanani. So egaa bakka kanatti immoo wanti ani ibsuu barbaade waan kana maalinni abdiin Saidoodhaaf quuqama dhabee miti. Waan akka itti jedhee keessa isaatii ibsatu dhabee malee jechuudha.
akkatti jedhee keessa isaati ibsatu dhabe akkatti dubbatu dhabe gaafa makiinaa Sumayyaan biraa fuutee raawwattee ta'u makiinaa kaafattee deemtu sana dubbachuu dadhabee miti. Odoo mucaan kun nama afaan isaa beeku nama sirriitti yeroo inni dubbatu isa dhageettu taate callisee too itti kennee simin jedhuun jechuudha. Waan jedhuu ni qabu waan dubbatu ni dubbata. Dubbatee ture garuu inni baafatuu hin dandeenye akka garaasaa keessatti jechuudha. Akka dubbatuu barbaade sanatti dubbatee baafatuu hin dandeenye akka viidiyoodhumarraa argitanitti. So ammas immooyyuu dhaqee intalitti kanatti nin dubbadha gaafa jedhee akka garaasaa isa jedhu sanatti arrabni isaa dubbatee fi baafatuu hin danda'u. Sababa kanaaf afaan qabatee sababa kanaaf waan dubbatu dhabee sababa kanaaf obboleessi isaa osoo akkasittiin achiis immoo niitittiin kun hidhattee jireenya obboleessa isaa jeeqaa jirtu waan dubbatu dhabee callisee kanaaf jechuudha. Sababni immoo intalittii sana fidee inni intala faana haasa'ee fi amma ani dubbachuu dadhabe sana isiin dubbattee ifa gootii namaaf. Isiin dubbattee intalittii kana moo'atti jedhee raawwatee intala kana fidee dhufe. Akka yaada kan gootetti jechuudha. So maaliifin waanan irraa argeefani yaada keessa isaa jiruu fi miira